Oromoo fi Qubsuma Oromoo. Oromo is the largest ethnic group in Africa with a population of over 50 million. Sabni Oromoo hawaasa addunyaa irra jiraatan keessaa isa tokko yoo ta'u, sababa gita bittaan mootummaa abbaa irree itti wal jijjiiranii sirna ittiin bulmaata gadaa burkuteessanii cabsan irraa eegaluun biyya abbaa isaanii Oromiyaa irraa ka'uun biyyoota addunyaa irraa faffaca'anii jiraachuu jalqaban. The Oromo Society. Second place, drink category, Oromo coffee. Sabni Oromoo haala qubsumaa irratti hundaa'uun bu'aa bayii meeqa keessa darbanii qubsumaan Kanaadaa kaaba Albertaa magaalaa Edmonton jiraatanis Oromoo biyya garaagaraa keessa faca'anii qubataniin addaa miti. Waggoottan kurnan darban keessaa walitti dhufuun koomunitii akka Odaa jalatti mataa qabatanii mari'atan Okaanaa hundeeffatan. Oromo is the fourth most widely spoken African language after Arabic, Hausa, and Caayaa Okaanaa kana jalattis rakkataa gargaaruu maatii abboottin isaanii Oromoof jecha irraa wareegaman jireenya baqaa keessaa baasuu fi qubsiisuu dabalatee lafa diinni weeraree buusii baasanii dura dhaabbatu aadaa taasifachaa duudhaa sirna gadaa ilmaan barsiisuu fi aadaa sabichaa tiksuun cinatti duudhaa sabni kun hawaasa addunyaa waliin walitti dhufuu kan akka Heritage Festival kan akka waggaan addunyaa waliin wal dorgomee biyyoota hedduu keessaa hanga sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaatti bahu hundeessuu danda'uu bira darbee Oromoo wiikii yookaan torbaan Oromoo jee biyya kaleessa irra qubatan keessatti amalaa fi naamusa gaarii mootummaa biraa argateen lafa hambaa irratti hanga sadarkaa biyya ofitti of yaamee jiraatu hundeessutti cehee jira. So sadarkaa lammaffaa qabatan jechuudha akka addunyaatti it's not easy. Kan galma kiraa keessa teenyee kana goone yoo galma dhuunfaa qabaanne hoo kan jiru walitti dhufanii mari'achuu jalqaban. Ilmaan Oromoo magaalaa Edmonton jiraatan hundaaf waamicha tumsa bittaa galmaa taasisuun cinatti Oromoo biyyoota garaagaraa keessa faca'anis qubanu qabaadhaa yaada jiru kaasuu hin oolle. Mataa jirutti imaamaa maranii akkuma jaan tattaaffii fi adeemsa dheeraa taasiseen giddugala aadaa Oromoo qabaachuun nu barbaachisa jee haganan qabaa haga sitti naaf buutiin gahee obbolootaa ta'uu hundi akka harkatti hidhatan yaadicha qaba. Walumaa galatti waldaa kana gatiin bittaa isaa miliyoona fi 100,000 yeroo ta'u gatii haaromsaa isaa wajjin gara miliyoona fi 500,000 nu barbaachisaa ja'an. Idaa baankii fi liqii biiroo dabalatee bittaan isaa xumuramee waan jiruuf kanuma irraa ka'uun Okaanaan waamicha tinnisaa fi tumsaa gaafa April 26, 2025tti akka gumaacha